Teknoolojii fayyadamuun dhimma yeroon barbaadudha jedhu pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simal. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha dhaabii baha kenna tajaajila manneen murtii moosaajii siistama Oromiyaa Integrated Court Case Management System irratti leenjii kennaa ture xumure. Leenjichi abbootii seeraa, ofiisaroota fi raawwattoota galmee cufataaf guyyaa 3 magaalaa Adaamaatti kennamaa kan turedha. Qindeessaa dhaddacha dhaabii baha mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Rattaa Baqqalaa leenjichi bifa wal fakkaatuun magaalaa Adaamaa, Naqqamtee fi Shaashamanneetti kennama akka ture ibsuun kaayyoon leenjichaa manneen murtii Oromiyaa gara waraqaa maleessatti ceesisuudha jedhu. Kanaafuu tajaajila kenninuun hojii qulqulluu, dhaqqabamaa fi haqa qabeessa ta'e kennuu keessatti siistamichi humna qaba jedhu. Leenjiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu moosaajii haaraa manni murtii waliigala Oromiyaa misoomse kan hojiitti galuuf jedhu tajaajila manni murtii kennu gara waraqaa maleessaatti kan ceesisu waan ta'eef inni kun bal'inaan kennamaa jira jechuudha. Egaa moosaajiin kun tokko qulqullina kenna tajaajilu keenyaa fooyyessuu keessatti gahee guddaa qabaata. Si'aayinaan tajaajilu, dhaqqabummaa mirkaneessuu, abbaan dhimmaa keenya bakkuma jirurraati qe'ee isaarraatu hin fagaatin himannaa isaas, deebii isaas falmii qabus dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Abbootiin seeraas immoo tuttuqqaa waraqaa irraati haala walaba ta'een hojii kenna tajaajila abbaa seerummaa sisteema kana fayyadamanii kan hojjetan ta'a jechuudha. Hundaa ol jedhu obbo Rattaan moosaajiin kun abbaan dhimmaa tajaajila sirrii akka argatu kan taasisuu fi manni murtii Oromiyaa kenna tajaajila isaa sadarkaa guddaatti kan ceesisuudhas jedhu. Manni murtii Oromiyaadha. Teknooloojiidhaan biyya kana keessatti kenna tajaajilaa gara sadarkaa tokkootti ol dabaleera waan ta'eef isa kana guutummaatti hojiirra oolchuudhaaf akka of qopheessan sirna kanaan immoo tajaajiluudhaan uummata keenya garaa akka gahan amantaa akka horatan dhaamsa kun dabarsuu barbaada. Pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simal xumura leenjichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin waggoottan darban keessatti hojiilee gama moosaajiitiin tajaajila kennameen hojiilee waraqaarraa bilisa gochuu, abbaa dhimmaa deddeebii fi baasii isaanii hir'isuu danda'uu isaatiin bu'aan jiraachuu himan. Moosaajiiwwan waggoottan darban keessatti fayyadamaa turre moosaajii humnuma keessaatiin ogeessota keenyaan misoomsinee hojiirra oolchaa turreeni bu'aan gaariin fi abdachiisaan ta'e akka argame beekamaadha. Kana keessatti ogeessonni kan keenya, abbootiin seeraa, ofiisaroonni kan keenya, walumaa galatti hawaasni mana murtii galataaf ulfina guddaa qabdu. Dhimmi nuti jalqabne jenne gaafa jalqabnu waan ulfaataa fi bira ga'uu waan hin danda'amne fakkaata. 2012tti waggaa 10 keessatti mana murtii waraqaa maleessaa ceesifna jennee gaafa kaafnu waan abjuu wayii bira ga'uu hin danda'amne namatti fakkaataa ture. Garuu cichoominaa fi kutannoo ogeessa sadarkaadhaan jiru, abbootii seeraa keenya bira jiru, ogeessota keenya bira jiru irraa ka'ame humnuma keenyaan moosaajii adda addaa misoomsinee hojiirra oolchinee bu'aa gaarii uummata biratti beekamtiitti arganne keessaa tokko dhimma teknooloojiiti. Teknooloojiitti fayyadamuun tajaajila kenninu ammayyeessuu qabna kan jedhan obbo Gazaaliin teknooloojii yeroon barbaadu fayyadamuun tajaajilamaan keenya manneen murtii irraa abdii akka qabaatu haala hubannoo argattaniin imaanaa keessan baachuu qabdu jedhu. Egaa barreen nu keessa jirru bara teknooloojiiti. Teknooloojiitti fayyadamuudhaan alatti filannoo biraan qabnu. Dhimmi teknooloojiitti fayyadamnee tajaajila kan keenya bu'a qabeessa gochuu, dhaqqabamaa gochuu dhimma filannoodhaa miti dirqamaa jechuudha. Biyyi keenyas 2030tti gara dijitaalaayizeeshiniitti deemuudhaaf karooraa qabattee jirti. Manni murtiis akka qaama haqaa tokkotti, akka qaama abbaa seerummaatti karooraa akka biyyaatti qabame kana keessaa gahee olaanaadha kan akka mana murtiitti qabnu. Kana milkeessuun kan keenya amantaa uummanni sirna haqaarraa qabu, mana murtiirraa qabu dabaluu keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaaf bara kana ammoo teknooloojiiwwan yookaan moosaajiiwwan bakka adda addaatti faffaca'anii hojiirra oolaa jiran kana bakka tokkotti haala qindaa'aa ta'een tajaajila kan keenya hojiirra oolchuudhaaf akka dandeessisu. Hirmaattotni leenjichaa gama isaaniin akka jedhanitti leenjichi ba'aa hojii keenyaa kan nuuf salphisu, komiiwwan kan hir'isu akkasumas abbaan dhimmaa mana isaa taa'ee dhimma isaa akka hordofatu kan taasisuudha jechuun yaada kennan. Leenjii moosaajii kanarratti wantoota baay'ee abbaa dhimmaatiif salphisuu, ofiisarootaaf abbaa seeraatiif hojii baay'ee kan salphisu ta'uu isaati. Ba'aan irraa salphisa akka abbaa seeraattis akka mana murtiitti illee hojii inni karoora waggaa 2022tti karoorfatee jiru san milkeessuu gahee akka abbaa seeraatu gahee qaba waan ta'eef hawaasas tajaajiluudhaaf qophaa'ummaa guddaatu nurraa eegama.
hawaasa irraa bu'aa buusa.